السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفولة ودفت السماري أوروج الرجل تسنين جناكم نجا في ياكستني أرمو فيديو تفوق قبل تسنين في عدة تنزلة إن الله نياتا كان الرد لكم بكرة كان بكرة كان تنزل هذا كوزا ترتيلا جلمتي yookiin qixxaa tartiila jechuudha. Kanaafuu hanga dhumaatti mana keenya keessatti waanuma jiru dalagachuun akka dalagennu barachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu hanga dhumaatti na hordofaa waan hordoftaniif immoo baay'ee galatoomaa. Chanaala kanas subscribe like gochuu hin dagatinaa sinin jaa. Kuban kabu jireenya keetirraa rakkina qabamoo bal'oo keessa jira kana hundaan yaadaan irraa dhume toraan bilikiina botuu labaasi yaadirraa sagalee telaayoon dide qilleensarraan bifatee sin argumaan raamte garaa. Odoon siin agarreen du'aa if shakkite hamma namaa miidhu yaada osoo beekte waa dilanan turtuu garaa nan jabaatte.
Kun hordoftoota xiyyaa haala kanaan qopheeffannaa maashaallah tabarakallah timaatimii fi kaasa yookiin goomana kan jedhamu mayoneezaa kan jala dibamu jechuudha. Kana mayoneezaa fi soos raanshii jedhama. Kana fakkaataa waan hojjettaniif baay'ee galatoomaa isiniif haala kanaan dalaganna. Ergasii immoo asitti ho'ifama, asitti bilcheeffama jechuudha. Yaani bas kunoo taftiilan kana fakkaata jechuudha. Hordoftoota xiyyaa waan hordoftaniif baay'ee tokko galatoomaa isiniif jaa.